Ooltanii bultanii akkam jirtu? Mata duree cabbii gogaa fuulaatti sukkuumuu yookaan gogaa fuulaatti qabuu kan jedhu qabadhee deebi'een jira. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan Dr. Abarraa Olaan jedhama. Sabiskiraayib gochuun maatii taati waa'ee hedduu waa'ee fayyaa irraa argadhaan jedha. Cabbii gogaa fuulaa keenyatti sukkuumuun yookaan irratti qabuun faayidaa hedduu irraa argachuu dandeenya. Isaan keessaa gurguddoon kanneen armaan gadiiti. Mee tokko tokkoon haa ilaallu. Kan jalqabaa finnisa balleessuuf, finnisa fuula keenyarraa dhabamsiisuuf. Cabbii gogaatti sukkuumuun yookaan gogaa irratti qabuun amala madaa fayyisuu fi kan finnisaaf nama saaxilan, kan finnisaaf gogaa namaa saaxilan kanneen akka baay'achuu, oomisha zayitaa akkasumas qaqaawwa xixiqqoo gogaa keenyarra jiru babal'achuu isaan kana oomisha zayitaa ni hir'isa. Akkasumas boboolla yookaan qaqaawwa xixiqqaa gogaa fuula keenya irratti argaman kan immoo ni hir'isa. Kana waan amala akkasii waan qabuuf finnisa dhabamsiisuuf furmaata tokkodha. Kana malees gogaa fuulaa nama hooksisu sababa ifa aduus ta'e finnisa yookaan kan biroo gogaa kulkulee fayyisuufis furmaata. Lammaffaan bareedina fuula keenyaa dabaluufidha. Fuulli keenya akka bareedu taasisuuf. Cabbii fuulatti sukkuumuun akka dhiigni gara gogaa fuulaa dhufu baay'inaan jechuudha akka dhiigni gara gogaa fuulaa dhufu fooyya'u taasisuun gogaan wantoota isa barbaachisan dhiiga keessaa argatee bareedee akka mul'atu taasisuu ni gargaara. Akkasumas dibata adda addaa fuulatti dibannes bareedinaaf isaa ta'uu adda addaa fuulatti dibatni dibannu akka gogaan keenya ofitti fudhatu taasisuun tursiisuuf ni gargaara. Tokko hanga dhiiga gara fuulaa dhaqu gogaa fuulaa dhaqu dabaluun bareedina gogaa dabala. Dhiiga keessaadha kan gogaan soorata argatu akkasumas dibatuma nuti bareedinaaf dibanne kanallee akka inni fuula keenya irra turuu fi akka inni gogaatti gasseenu taasisa yoo cabbii fuula irratti qabne. Akkasumas cabbii sana bishaaniif aannan irraa yoo qopheessine bishaaniif aannan walitti maknee yoo dilalleessine aannan keessa laaktik asiidiin jira waan ta'eef laaktik asiidiin immoo seelota gogaa dullooman gogaa fuula irraa kaasuudhaan dabalataan akka inni caalmaatti bareedu taasisa. Sadaffaan shushuntuuruu gogaa dhabamsiisuuf. Gogaan yeroo dulloomu shushuntuuraa deema. Isa kana dhabamsiisuuf ni gargaara jechuudha yookaan ittisuuf. Akka gogaan fuulaa dhiiga ga'aa argatuu fi qaawwa xixiqqoo gogaa irra jirtu dhiphatu taasisuun shushuntuuruu gogaa fooyyessuuf ni gargaara. Gara biraan immoo bokokuu qola ijaa hir'isuufidha. Sababa hirriba dhabuun haa ta'uu, boo'uun haa ta'uu, allarjii ijaaf kan fakkaatan qolli ijaa yoo bokoke cabbii xiqqoo irratti kaa'uun kan yoo irratti qabne akka inni bakkatti deebi'u taasisa. Akkamitti haa fayyadamnu, akkamitti haa sukkuumnu kan qabnu kan jedhuu fi cabbii xixiqqoo boca rogarfeen bocni cabbii sanaa boca rogarfeen qopheessinee ija muraasa ishee ija sadan arfan ishee fooxaa haphiin marree daqiiqaa tokko lamaaf fuula keenya bakka adda addaa irratti sukkuumoo kan irratti qabuudhaan osoo fooxaa wayii ittiin mariinis fayyadamuu hin qabu. Akka suurarratti argitan kana kallattiimaan yoo cabbii fuula keenya irra keenye fuula keenya miidhuu danda'a waan ta'eef akkas gochuu hin qabnu. Xiqqoo huccuu haphii ishee isa keessa keenya itti marruu qabna. Akkas goonee malee akka hin qabnee fuulatti qabuu hin qabnu jechuudha daayireektilii. Akkasumas daqiiqaa 2-3 caalaa gogaa fuula keenya bakka tokkotti sukkuumuu hin qabnu. Miidhuu danda'a waan ta'eef daqiiqaa 2-3 caalaa bakka tokko tursiisuu hin qabnu. Osoo kana hin godhiin duras ta'e booda fuula keenya sirriitti dhiqachuu qabna. Guyyaatti yeroo 2-3 guyyaa guyyaan yoo akkas goone torban muraasa keessatti jijjiirama guddaa argina. Gaaffii qabaannaan koomentii lanaa kaa'aa turtii gaarii galatoomaa.